السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفولي كبجنتو تداوتو عشان تكدرتو. هيا دعوتو تكينا أردبي ربنا جرار ربيشة بوليتنا فوزي هاجي كمان ربيشة ربنا تكينا أگر فيديو كنا جنتو رأي شير لايك سبسكرايب كتير رامتنا إذا كبجنتو تداوتو تكينا أردبي ربنا جرار جتودا ميشان أركبني ربنا ميشا بوليتي تنا فوزيا فوزيا هاجي كمان ربنا إذا كبجنتو تداوتو تكينا ميشان كوني يوتي كاتي ميشا غرا جيا سدي جيا سجلي ميشا توري دا جتودا أرمو ميشا برايتي دبلتي جتودا hanga amma walitti guutee deebitataa turte jechuudha buletiin teenna akkuma argaa jirtan kana gasaalaan jira televiziiniin jira meeshaalee adda addaa amma yeroo ammaa kana bitteetiniin itti walitti dabalattee xumurtee gara manaa naageessaa jechaa jirti nuti illee akkuma haaluma saniin binnee fi dhiyeessinee fi makiinaan qophaa'ee meeshaan kun guutummaan isaa walitti rattabameetiniin shaashamannee deemuuf deema jechuudha gatiin isaa tokkoon tokko ashan jalqabarraa haga dhumaatti isinitti himti haga dhumaan wajjin turuun affeerraa kennaa warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskiraaybii jechuun gara chaanaalii keenyaa akka dhuftan yeroo isiniin jedhu warroonni maamila keenya taatan immootu hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha ani kallattiiwwan gara aashaatti jedhu. Ayyo daawwattoota keenya warroonni meeshaa barbaadan duwwaa 9 jechuudhaan akka nu bilbiltan isiniin jenna. Karaa ittiin gootan isiniin jedha daawwattoota keenya meeshaa mana keessaa barbaadan akkuma asitti argitan kana waan kamiyyuu isin dhiyeessuu dandeenya. Meeshaa farnicharii ta'e elektirooniksii waan barbaadan kamuu jechuu dandeettanii kallattiiwwan gatii hojjetan ibsaaf. Ayya daawwattoota keenya amma tokko meeshaa buleetti keenya hojii asin ibsa sagalee hojii karaa wajjin tokko barreeffamni eelee ifaatu jira. Hayya daawwattoota keenya tokko barreeffamni eelee ifaatu jira. Eeleen ifaa akkuma argitan kana fooziyaan gisee bitatutti gatiin isii akka ammaa kanaa miti yeroo ammaa kana garuu qarshii 17,500 eeleen tuni eelee akkaan bareedduu fi gamada guddaarraa hojjetamtee jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu qabuutti abbaa gadaa qabdi. Rakabooti abbaa gadaa siinii fi suuraa isaa wajjin kunuunsa jira. Gatiin isaa qarshii 17,500 eetaan rakabooti isaati illee akkasumas siinii fi suuraan keessaatti miti garuu bakki goonif malee rakabooti isaa qarshii 4,000 eetaanu feermuzii warqaammaa firii takka qabu buleetti kenna kun inni achitti isinitti mul'ata inni yaada gatiin inni ittiin bitamillee qarshii 2,500 kabiraan mootiyyuu saarbisii warqaammaadha saarbisii warqaammaa firii 3 jira. Kun akkuma asitti argitan kana tajaajila baay'ee malee kunuunsi keessatti lamaan isii qarshii 3,600 yeroo ammaa kanatti edaanu feermuzii adiyyaa lama qabdi kunoo qarshii 2,400 galee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Daawwattoota keenya gisee isii binnitti 3,600 bitame eddaan ijoollee warqaammaa kalarii adda addaatiin lama qabdi kunoo achitti argama 2,200 lamaan isaa irratti 4,000 siinii fannootu jira. Siinii fannoo kaartoonii keessa hin baane kunoo asitti argamti. Kun daawwattoota keenya akkuma asirraa kana jechuudha. Siinii jaha teessoo siinii jahaa fi ka'aadanii ka sukkaaraa of keessaa qabdi siinii masqammacaa fi karratti fannisaan qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya qarshii 3,200 yeroo ammaa kanatti kabiraa burcuqqoo bishaanii jaha burcuqqoo shaayii jaha qabdi. Burcuqqoo bishaanii jaha kunis kaartoonii keessatti akkana jettee jechuudha. Burcuqqoo shaayii jaha mootu asitti argamtu kana. Burcuqqoon shaayii qarshii 1,100 taatee jirti yeroo ammaa kana burcuqqoon bishaanii mootu bira 600 jahan isii kabiraa joogii bishaanitu jira joogiin bishaanii burcuqqoo 4 qaba ciqii argama qarshii 800 kabiraa mandajaa kaarabaati fi mandajaa kasalaatu jira mandajaan kaarabaa isima beektan qarshii 800 kan kasalallee kun achitti argama qarshii 700dha. Hayya daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib gochuun irraanfatina jenna daawwattoota keenya gatii meeshaa isinitti himuun akka beektuutti jira kan viidiyoo keenya wajjin tura laayik gochuun irraanfatina. Hayya daawwattoota keenya kan itti aanu maankaa jaha shuukaa jahaa fi albee lama qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Kunoo akkuma argitan kana maankaa jira albee jira jechuudha haala kanaan jira meeshaa biraa keessatti eegamte muurree bashani bitame etaan diski saramikiti jira kuma itti tartiiban jira jechuudha qorraaga shani jetti qarshii 2,200 bitame diski adii yalleen siree kan jira jechuudha wal argama diski sibiilaa jechuudha qarshii 4,500 diski sibiilaa yeroo amma kabira maka
Ayyee makkaffamatu jira jechuudha. Makkaffaan pilaastikii kun asitti argama. Qarshii 450 bitame. Kabira jabanaa bunaati. Jabanaan kun as jirti jechuudha. Gosa kennaa qarshii 500 jabanaan kuni. Kabira saanii sheermuutu jira. Saanii raanii akkuma argitan kun tokko irraa haga 5 dardaramee jira. Qarshii 3,000 fi 800 bitama. Saanii sheermuusii kun as jirti jechuudha. Gosa kennaa qarshii 3,000 fi 200. Hayyee daawwattoota kennaa keessatti giloobal sahaanidha. Cilfaa sadii jira. Giloobal sahaaniin yeroo ammaa kana 5,500 galee jira. Cilfaa firee sadii qabdi. Akkuma argitan kana cilfaa firee sadii kun birrii 800. Hayyee daawwattoota kennaa biyyoo laayif gochuudhaaf maashina juusii maashina shunkurtiitu jira. Maashina juusii isa saatii ta'e kaampaanii beekamaadha. Kun akkuma argitan kana qarshii 4,000 galee jira maashinni kuni. Kabira immoo maashina shunkurtiiti kun nuti achi jira. Qarshii 2,800 maashina shunkurtii. Saanii shorbaa waa 8 qabdutu jira. Kabira immoo saanii shorbaa waa 8 jechuun isa saanii isa kana qaba. Saanii saarbisii 6 fi saanii kuukisii 6, saanii shorbaa 6 fi saarbisii guddoo, saanii fandishaa isa kana jechuudha. Waliigalatti qarshii 5,500 ta'ee jira yeroo ammaa kana. Duraan 4,800 ture dabalee jiran illee ayyee daawwattoota kennaa viidiyoon kennaa keessatti jira. Haga dhuma viidiyoo kennaa wajjin turaasiin jennaa qaxxaaru tirii lama qabdi. Kun tirii lama as jira jechuudha. Kan duubatti kuduraalee isuma wal fakkaatudha daawwattoota kennaa tirii kuni. Gatiin isaa qarshii 1,300 bitamee maashina bishaan oomishatu jira. Boilarii kun as jira. As jira maashinni kuni qarshii 2,000 yeroo ammaa kana. Meeshaalee aadaa abbaa gadaatiin qabdi. Kunis siin qarraa qabee. Siinqee jira, qoritu jira, ciicoo jira. Ciicootu jira. Asitti immoo akkuma argitan kana dhiifamu. Cuunfatu jira, fal'aana jechuudha. Walumaa galatti waa 7 qarshii 12,000 yeroo ammaa kanatti daawwattoota kenna. Madaldara shunkurtiitu jira. Qarshii 700. Saanii zirdii firee 12 qabdi. Kun asitti argamti daawwattoota kennaa qarshii 1,700 saanii zirdii. Suuraa nyaataati. Suuraa nyaataa meeshaa jala afamee jira qarshii 2,400. Kabira immoo asitti fireejitu jira. Inni kun kan gubbarraa kan bakka fireezarii baradoo qarshii 2,800. Qarshii 2,800 asitti immoo maashina uffata miicutu jira. Maashina uffata miicuu duraan beekan kiiloo 13 jechuudha. Daawwattoota kennaa qarshii 33dha. Kabira immoo istoovii qabdi. Obboleettiin kennaa istoovii dhaabbata qabdi. Kunoo asiin distii fi wantoota adda addaa rakaachuu dandeetti. Achiin makkaffaa rakaa'uu dandeetti. Abbaa lamaati. Kunoo qadaaduu banuu danda'ama. Asitti booksii qaba jalatti ni qalama. Meeshaan jala daradarame malee qarshii 6,000 isiniin jedha. Daawwattoota kennaa viidiyoo keenya har'aa kana fakkaataa gammaan hojjetuu keessanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.